akkam jirtu nagaa keessanii freshman course logic and critical thinking chapter 1 qabannedha ne jira egaa bifa gaaffiitiin akka hubachuudhaaf tolutti chapterii kana arra cover goona gaaffileen ba'an kun gaaffilee bu'uura ta'an akkasumallee topic hundumaa isaa kan tuttuqani waan ta'eef qo'annaadhaaf isiniif ta'a jedhee waan yaadeefan isiniif hojjedhe egaa maatii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa akkasumallee video kana ilaaltanii yoo itti gammaddan like share gochuu hin dagatinaa chapter 1 kun ka xiqqoodha haa ta'u malee chapter 1 dhufaniif basicii waan ta'eef hubachuun gaarii jechuudha riyaa keessaniif share gochuu hin dagatinaa subscribe gochuu hin dagatinaa chapterin kun contentiin ni qabu yaa tokkoffaarratti course introduction jira iddoo itti logic ibsame jechuudha meaning and the natural philosophy jira basic feature of philosophy jira akkasumallee partiin baay'een wasaanyii ta'e core of field of philosophy kan jiru jechuudha kana bal'inaan laallaa meeting garaagaraa as gubbaatti xiyyeeffatu waan ta'eef kana seeraan dhala maatii kanaaf haaraa yoo taatan please subscribe gochuu hin dagatinaa. Number 1 question: which of the following best describes the relationship between logic and critical thinking? Egaa kana ramaan gaditti tarreeffaman keessaa walitti dhufeenyi loogikii fi critical thinking kan sirriitti ibsu kam jedha. Egaa duraan dursanii loojikiin maal jechuu akka ta'e akkasumallee critical thinking maal jechuu akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ibsa irraa eegal. Gabaabaatti loojikiin kan irratti xiyyeeffatu waan lama irrattidha. Tokkoffaa maanni argumentii fi reasoning gubbaatti. Irraan deebi'a. Logic is fundamentally concerned with the study of argument and reasonings. Okay. Logicin waan lama irratti xiyyeeffata. Tokko argumentii irratti xiyyeeffata. Akkasumallee reasoning irratti xiyyeeffata jechuudha. Okay. Argumentii jechuun maal jechuudha? Verbal fight yoo hin taane kirkirii ciqicii osoo hin taane argumentii jechuun group of statement ta'ee tries to convince someone that certain claim is true by providing evidence or reasons. Kana jechuun maal jechuudha? Yaadi tokko wa'ii dhugaa akka ta'e sirrii akka ta'e sababa quubsaa ta'e dhiyeessuudhaan kan nu amansiisu argumentii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf imagine you are trying to convince your friends to watch certain movie. Isin riyaa keessan filmii ta'e tokko wa'ii akka inni ilaalu affeertu yoo ta'e then you are going to give them reasons why they should watch it. So sababa inni filmii sana ilaalu immoo sababa isaa laattuuf yoo ta'e. Okay, that is essentially what an argument and reasoning mean. Okay, movie kana ilaali jechuun argumentii yoo ta'u movie sana immoo ilaaluudhaaf sababii nuti dhiyeessinu immoo reasoning ta'a jechuudha. Okay, that is essentially what an argument and reasoning mean. Logicin wanta lama irratti xiyyeeffata jennee dubbanneerra. Tokko argumentii irratti xiyyeeffata. Argumentii jechuun maal jechuudha? Wanta tokko dhugaa akka ta'e, wanta tokko sirrii akka ta'e, yaada quubsaa ta'e kennuudhaan kan nu amansiisu. Okay, it is argument jenneetu adda baasna jechuudha. Malee argumentii jechuun yaada kirkirii yookiin ciqicii akka hin taane asirratti hubadha. So akkasumallee erga argumentii fi reasoning hubanne critical thinking jechuun yaada tokko kan xiinxalu
akkasumallee gaaffii kan gaafatu yaada dhuunfaa isaa kan kaasu. That person is called critical thinker. Yaada tokko kan evaluate godhu, analyze kan godhu, gaaffii kan gaafatu, yaada kamiyyuu kan questioning godhu jechuudha. Amaloonni critical thinker tokkumanni it is exercise. Critical thinking is something you practice and like what? Like playing football. Okay? Gabaabatti loojikiini saayinsii argumentii qo'atudha. Kan armaan gadii keessaa deebiin isaa maal ta'ame? Logic is a tool used in critical thinking. Asitti logic is a tool used in critical thinking miti. Okay? Logikiitu akka meeshaatti critical thinking keessatti fayyadamna osoo hin taane, critical thinking is a tool used in logic. Deebinsa beta jechuudha. Deebinsa beta, okay? Number 2. What is the primary purpose of critical thinking? Okay, egaa critical thinking akkan dura isinitti himetti primary purpose in critical thinking maal tokko A. To provide the correct answer to a question miti. Correct answer deebisuudhaaf osoo hin taane, critically thinking for accurate and reliable information. Accurate fi reliable information argachuudhaaf wanta nuti goonudha malee correct answer argachuudhaaf miti. Kanuti critical thinking qoonnuuf jechuudha. Okay? B. To avoid making mistakes. Akkasumallee dogongora xiqqeessuudhaaf miti. To form informed judgment and make sound decision. Sababii nuti critical thinking qoonnuuf to form informed judgment and make sound decision. Gaaffilee ka'aniif yookiin immoo yaadawwan ka'aniif erga xiinxallee booda to form what? Informed judgment and make sound decision. Yaada fudhatamaa ta'e tokko irra ga'uudhaaf kan nuti goonu jechuudha. So deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Siitaa jechuudha. To form informed judgment and make sound decision. Number 3. Which of the following is not a characteristic of critical thinking? Okay, kan armaan gadii keessaa kan amala critical thinking hin taane kami jira? A. Seeking out all sides of an argument. Kun sirrii jechuudha. Kun amala critical thinking jechuudha. B. Accepting information without question miti. Kuni yaada tokko akkasumaan osoo gaaffii hin godhin, osoo hin xiinxalin kan fudhatu miti. Maaltu critical thinking? Evaluating the evidence supporting claims. Kun sirrii jechuudha. D. Analyzing the soundness of argument. Kunis amala critical thinking jechuudha. Kanaaf deebiin keenya B dha jechuudha. B'n deebii keenyadha. Okay. Number 4. What is the primary characteristic of philosophy as pursuit of wisdom? Egaa philosophiin jecha Giriikii philos jedhu irraa kan dhufedha. So isna qaalii isaarraa philosophy jechuun love of wisdom jechuudha. Love of wisdom jechuudha. Kana jechuun jaalala nuti ogummaadhaaf qabnu. Okay? Jaalala nuti ogummaadhaaf qabnu is called philosophy or love of wisdom jennee kan barannu philosophy ta'a jechuudha. Asitti wanti nuti hubachuu qabnu philosophiin love of wisdomidha. Yommuu jennu wisdomii hundi isaayyuu philosophy ta'a jechuu miti. Not all wisdom are philosophers. Okay? Fakkeenyaaf professional skill kan ta'an kun they are not philosophy. Fakkeenyaaf
namni muka baasu tokko namni uffata hodhu sibiila bayyadu bakka professional skill warreen ta'an kun they are not a philosophy but they are wisdom, right? Not all wisdom are philosophy. Asitti ishii kana hubadhaa. Okay, alaallu A. Accepting existing knowledge without question miti jechuudha. Akkasumaan yaada abbaatee kan fudhatu miti jechuudha. Seeking definitive answers to all questions miti jechuudha. Definitive answerii kennuudhaaf miti. Developing critical thinking skills and questioning assumption. Bakka kuni the primary characteristic of philosophy keessaa tokkoffamaani developing critical thinking skills and questioning assumption kan ta'e deebiinsaa sii ta'a jechuudha. Number 5. How does questioning the apparent contribute to philosophical inquiry? A. To encourage accepting traditional beliefs without challenge miti. B. To it helps philosophers to focus on specific details rather than broad concepts miti. It allows philosophers to explore alternative perspectives and possibilities. It limits philosophical exploration to only the most obvious and readily understood ideas. Gaaffisaa dura hubannu. How does questioning the apparent gaaffilee kaasuun akkamitti yaada philosophiitti nu geessa? So it encourages accepting traditional beliefs without challenge miti jechuudha. Kun miti. It helps philosophers to focus on specific details rather than broad concept miti. Waa'ee philosophy gaaffii gaafachuu. It helps philosophers to focus on broad concept dha malee specific concept miti jechuudha. C. It allows philosophers to explore alternative perspectives and possibilities. Deebiinsaa sii ta'a jechuudha. Okay. Yaadota garaagaraa akka isaan xiinxalan, yaada dabalataa akka isaan laalan, yaadni garaagaraa akka inni burqu isa gargaara. Kanaaf deebiinsaa sii ta'a jechuudha. Number 6. What is the significance of raising the right question in philosophy? Egaa philosophiin gaaffii gaafachuudha jenneerra. Okay. Gaaffii gaafachuun tokko amala philosophy keessaa isa tokko jenneerra. Garuu gaaffii gaafa gaafannu gaaffii keenya right question ta'uu qaba. Gaaffii akkasumaan gaafanna osoo hin taane gaaffii right question ta'uu qaba jechuudha. Okay. Philosophy keessatti gaaffiin gaafatamuu qabanii it must be right question. Socrates atlakko maal jedhee thinking alone cannot make us philosopher jedhe. Yaadunumti mataansaa gaaffii gaafachuu miti. Yaadunumti mataansaa philosopher nama hin godhu. Okay. To be philosopher we need to philosophize jira. Gaaffii gaafachuu yaaduu xiinxaluu bichaa osoo hin taane we need to philosophize to be a philosopher. Okay. Kanaaf so how kan jedhuuf immoo it start from wonder. Okay. Philosopherin tokko eessaa ka'aa kan jedhuuf Socrates dinqisiifachuu irraa ka'aa jira. Maaltu philosopherin? I mean philosophy. Okay. Gara gaaffii keenyaatti adeemnu. What is the significance of raising the right question? Okay. A. It guarantees that a definitive answer will be found. B.
it ensures that the inquiry will follow a logical and linear path. C. It serves as foundation for deeper philosophical inquiry and exploration. D. It eliminates the need for critical analysis and evaluation. Kanaaf gaaffii gaafachuun filosoofii keessatti gaaffii gaafachuun it serves as foundation for deeper philosophical inquiry and exploration. Deebiinsaa sii ta'a jechuudha. Number 7. What are the two main aspects of philosophy? Egaa philosophy keessatti yaada lama jira. There are two main aspects in philosophy. Maanni tokko constructive side and critical side kan jedhamu jira. The two main aspects of philosophy are constructive side and the critical side. Constructive side jechuun gaaffilee fundamentaalii ta'aniif rationally defensibly deebii rationally defensibly ta'an laanna yoo ta'e. Okay? Fakkeenyaaf waa'ee uumamaatiif, waa'ee dhugaatiif, waa'ee argamuutiif deebii quubsaa ta'e laanna yoo ta'e, that is we call what? Constructive side of philosophy. Okay? Please don't forget this. Constructive side of philosophy kan jennu deebii quubsaa ta'e yoo laanneef concrete and defensible answer laanna yoo ta'e gaaffilee ka'aniif gaaffilee bu'uuraa ka'aniif defensible answer laanna yoo ta'e, that is we call what? Constructive side of philosophy. Okay? Okay? So akkasumallee critical side jira. Critical side kun immoo deebilee dura fundamental answeriidhaaf laanne sanaaf evaluate kan ittiin goonu jechuudha. Okay? Evaluate kan ittiin goonu. Criticize kan ittiin goonu, kan ittiin ceephaanu, kan ittiin xiinxallu immoo critical side ta'a jechuudha. Okay? Please don't forget this. Okay? Two main aspects of philosophy keessaa tokko manni constructive side akkasumallee critical side jira jechuudha. So number 8, which statement best describes the role of philosopher? A. To provide definitive answers to all questions, meaty. B. To master a specific set of philosophical theories, meaty. C. To engage in continuous process of critical thinking, analysis, and exploration. The statement that best describe the role of philosopher is what? To engage a continuous process of what? Critical thinking, analysis, exploration kan ta'u role of philosopher ta'a jechuudha. Deebiinsaa C ta'a jechuudha. Yaa'u dubbachaa walti waan ta'eefan diraba. Number 9. Which of the following question is not typical addressed within field of metaphysics? Egaa partii dhumarra ga'een jirra amma. Egaa metaphysics'n jecha Greek irraa dhufee meta jechuun behind jechuudha, upon jechuudha, or after jechuudha. Okay? Physica jechuun immoo yaa physics jechuudha. Gabaabatti metaphysics jechuun those things after physics jechuudha. Those things after physics. Kana jechuun gaaffilee fiiziksiin deebisuu hin dandeenye kan ittiin deebisnu by the metaphysics. Okay? Those things after physics. Kitaaba keessan gubbaa jira kun. Those things after physics. Or ka physics baashaggar jechuun
gaaffilee fiiziksiin deebisuu hin dandeenye waa'ee uumamaa, waa'ee realitii, waa'ee existaansii, waa'ee freedomii, waa'ee dhugaa, waa'ee waaqaa, gaaffilee fiiziksiin deebisuu hin dandeenye kanneen kan deebisu maali? It is one of core of logic metaphysics jechuudha. Okay, kuni metaphysics ka it came from two Greek words, meta and physica. Meta jechuun behind jechuudha, after jechuudha. Physica jechuun ammoo physics jechuudha. So after physics jechuudha. So after physics jechuun ammoo physics irraan booddee jechuudha. So gaaffilee fiiziksiin deebisuu hin dandeenye kan deebisu metaphysics ta'a jechuudha. Metaphysics kan inni qo'atu maal? Waan tokko waa'ee realitii, waa'ee existaansii, waa'ee dhugaa, waa'ee waaqaa, waa'ee uumamaa kan qo'atu metaphysics ta'a jechuudha. Gaaffilee kanneen kanaaf fiiziksiin deebii quubsaa ta'e hin qabu. So gaaffii keenyatti gaafa deebinu what is the nature of time? Kuni one of the questions that addressed in metaphysics. B, what is the relationship between mind and the body? Considered. C, what is the best way to write a persuasive essay? Kun is not a field of metaphysics. Why essay, why barreeffama namni kun as keessatti hin ka'u jechuudha. D, does God exist? And if so, what is nature? Okay, kuni gaaffilee metaphysics keessatti ka'u jechuudha. Number 10, what is the primary focus of metaphysics? Okay, egaa akkuma isiniin jedhee metaphysicsini waa'ee reality qo'ataa, waa'ee existaansii qo'ataa, waa'ee dhugaa qo'ataa isiniin jedheera. So the primary focus of metaphysics is what? To explore the ultimate. To explore the ultimate nature of reality and existences. Okay, why reality fi why existence kan qo'atu damee core of logic keessa metaphysics akka ta'e asitti hubadha. Core of logic keessa metaphysics is the most basic because gaaffilee bu'uura ta'aniif, okay, gaaffilee bu'uura ta'aniif deebii waan kennuuf. Core area of metaphysics keessumaa cosmological aspect jira, anthropology jira, ontological aspect jira, theological aspect jira jechuudha. Metaphysics field area afur gubbaatti qo'atama. Tokko cosmologically, theologically, anthropologically akkasumas ontologically irratti qo'atama jechuudha. Kun kitaaba keessan gubbaa detail ta'e jira, ani garuu gabaabsee isinitti hima. Yaa cosmological jechuun waa'ee uumamaa, waa'ee origin kan qo'atu cosmological aspectidha. Fakkeenyaaf waa'ee universe. Universe bal'aa ta'e kuni galaksiiwwan bal'aa ta'an kun akkamitti uumaman kan jedhu kan qo'atu cosmological aspect ta'a. Theological aspect kun immoo maali? Waa'ee amantiin qo'atu. Theologiin beektu waa'ee amantii qo'ata. Anthropology immoo waa'ee namaa, study of human being. Okay, gaaffilee waa'ee dhala namaa ka'aniif deebii kan kennu it's called what? Anthropology. Okay, waa'ee sammuu, waa'ee qaamaa, waa'ee dhaqnaa kan qo'atu anthropology ta'a jechuudha. Akkasumallee ontological aspect jira. Kun immoo waa'ee argamu birqamaa munaam kan jiru waa'ee argamu kan qo'atu, waa'ee argamsaa kan ilaalu, waa'ee existence waa'ee uumamu kan qo'atu ontological aspect ta'a jechuudha. Field of metaphysics keessa arfan isaanii haala kanaan gabaabsinee ilaaluu dandeenya jechuudha. Number 11, which of the following is not a key area of inquiry within
metaphysics. Ega akkuman amma isnit imeke kesa logic is not key area of metaphysics. Ega logicini it is not key area of metaphysics. Okay? Okay? Ala kanan ubata. Number 12. What is one of the fundamental debates within ontology. Ontology why study of existence as in era why argamu why umama existence in akamit umame kan jiru kan qotu. It is called ontology. So debates with ontology. A, whether reality is objectively real or merely subjective experience. Miti. Why reality quota miti. Maltu ontology. B, whether human action are predetermined or freely chosen. Miti. Anthropology damale ontology miti. Whether the pursuit of happiness is moral obligation. Miti. Whether soul exists and it is nature. Okay? Kanaaf deebiin samal jechuudha diitaa jechuudha. Mitiire waa'ee existence qotan gaaffilee ontoloojii keessatti ka'an tokko diidha jechuudha deebiin keenya. Kanaaf kan sitti hubadhaa. What is the defining characteristic of revealed knowledge? Okay. Core of logic keessa in lammataa epistemology. Second part of core of logic. So episteme jechuun understanding ida yaw logos jechuun mal jechuudha qo'achuu jechuudha. So epistemology ni theory of knowledge qo'ata jechuudha. Episteme jechuun understanding ida yaw logosin qo'achuudha. Theory of knowledge kan qo'atu waa'ee beekumsa kan qo'atu maaltu epistemology. So epistemology kan jalatti wantoonni qo'ataman maan tokko agnosticism kan jiru jira. Ignorance of God jechuudha. Okay? Ignorance of God. Non-existence of God. Waaqayyoon kaadu epistemology jalatti agnosticism fi yaw atheism jira. Agnosticism jechuun waaqayyo jira moo hin jiru gaaffii jiruuf ani hin beeku jedhanii kaadu. I'm not sure. Jenna yoo ta'e that person is called agnostic. Okay? Agnostic ta'a jechuudha. Atheistiin garuu maanni? Atheistiin waaqayyo jira gaaffii jiruuf guutumaan guutuutti hin jiru jennee deebisna yoo ta'e. Waaqayyo jira gaaffii jiruuf guutumaan guutuutti hin jiru kan jedhanii isa maal jedhamu atheistii jenneetu adda qoona jechuudha. Qabiyyeen kun kitaaba keessan gubbaa jira waan ta'eef kaase source of knowledge kan ta'an maanni? Empiricism jira, rationalism jira, intuition jira, revolution jira, akkasumallee ontology jira jechuudha. Kuni bal'inaan kitaaba keessan gubbaa jira. Garuu an gabaabseeni waa'ee source of knowledge kana isinitti hima. So empiricism jechuun qaamolee miira keenyaatiin beekumsa nuti argannu empiricism knowledge jenneetu qoofna jechuudha. Fakkeenyaaf wanta tokko tuquudhaan akka oo yookiin immoo akka qorru beekuun beekumsi argannu that knowledge is called knowledge from empiricism. Okay? በሲንስ ኦርጋናችን የምናገኘው እውቀት ያ እውቀት empiricism ብለን እናወራለን ማለት ነው። ሶ አከስማለ rationalism central fact ረት kan depend jechuudha. Rationalism immoo central fact ረት depend ta'uudhaan beekumsi nuti argannu that is called what? Rationalism ta'a jechuudha. Intuition jechuun immoo intuition jira. Intuition immoo ውስጣዊ ስሜት ላይ depend የሆነ እውቀት ምንድነው እሱ? ሚራ ኬሳ ረት beekumsa depend ta'e that is called intuition. Fakkeenyaaf namoonni tokko maal jedhu arramee garaa koo na nyaataa jedhu. Arra garaan koo na na'a. Kanaafiyyuu waa tokko ta'a jedhu. Okay?
That's called what? Intuition. So ውስጣዊ ስሜት miira keessaa dhaggeeffachuudhaan waa tokko in ta'a jedhanii amanu. So that's called intuition. akkasumallee revolutionii ከእግዚአብሔር የምናገኘው እውቀት waaqa irraa fakkeenya waaqayyo irraa beekumsa nuti argannu rabbi irraa uumaa irraa beekumsa argannu that is called revolution. kallattiidhumaan beekumsi waaqa irraa argamu that is called revelation. authority jira yaw authority immoo it came from expert yaw expert irraa fakkeenyaaf expert jechuun doktora way irraa advice fudhatan gorsa ati doktora keerraa fudhattu gorsa barsiisarraa fudhattu gorsa abbaa murtiirraa fudhattu that is called knowledge from expert. gaaffiitti gaafa deebinu kuni A it is based on individual's personal experience and observation. No. B it comes from supernatural sources that transcends the natural order. This is what supernatural or sources mandano supernatural source wa irra becomes arganu that's called what knowledge from revelation ta jechura. So debinsa B ta jechura. Okay, what is the potential weakness of intuition as a source of knowledge? Ega source of knowledge is tokko intuition akka ta'e isinitti menture. Okay, intuition jechuun namni tokko miira keessaa irratti depend ta'uudhaan dhugaa waan tokko predict gochuu. What is the potential weakness of this intuition? A intuition is always unreliable and should be disregarded. B intuition can be influenced by personal biases and lead to inaccurate conclusion. yaada nama dhuunfaarraa maqira waan ta'eef kuni yeroo hundumaa dhugaa miti jechuudha. The answer is B. Okay, number 15 maal jira? What is the primary advantage of relying on empirical knowledge? Okay, ega source of knowledge keessaa tokko maalidha? Empirical knowledge yookiin empirism jechuudha. So knowledge from the sense organ sense organic keenya irraa knowledge nuti argannu that's called what? Empirical knowledge ta'a jechuudha. What's the primary advantage? A it's always accurate and reliable. B it is based on personal experience and intuition. Okay, C it is accessible to everyone regardless of their background. D it is open to reapplication and public examination. This is what we call advantage of empirical knowledge. fakkeenyaaf namni tokko wanta u'aate wayi tuquudhaan na gube yoo jedhe namni biraa immoo dhaqee waan sanatti gochuu danda'a. namni biraa waan sanatti gochuu waan ta'eef it's open to what? Reapplication. irra deebinee chee gochuudhaaf open. Okay, knowledge from empirism is what? Open to reapplication. Okay, wanta sana nama biraatiin dhannee dhugummaa isaa chee gochuu waan dandeenyuuf that is called knowledge from empirical. maachingii kana waan amma ammaatti odeessaa dhufne waan ta'eef please san kana deebisaa comment box irratti na barreessaa. Please maachingii kana comment box irratti na barreessaa. yaada qabdan na barreessaa. akkasumallee gaaffii osoo galle na gaafadhaa. mallee freshman keessaa gosa barbaaddan gosa haa hojjetamu jettan comment box irratti naaf ka'aa. physics fi mathematics hojjechuudhaaf qophii kutumureen jira gara fuulduraatti jechuudha. chapter 2 party 3 laalla bal'aa waan ta'eef yaada bal'aa waan qabuuf partii 3 bifa gaaffii ta'een laalla waan ta'eef please maatii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa.
amma dhumaaltu waan dhaggeeffattaniif galatoomaa nagaan ta'aa.